السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب channel أم زكريا بقنا قان جرات تاني أنا سنقال الحمد لله. رمضان مبارك، عيد مبارك سنين جرات ما ولدت كابه عالما هندتنا ما مجنة في ببدانا من وهند الرايو أكسو هردا سينا وبلتي تينا سورة أرجتنتنا waan qalbii nama cabsaa isa hundinuu argaa jirtanii karaa miidiyaa garaagaraatiin namni hundinuu ajandaa godhatee irraa haasa'utti jira. Garuu namni furmaata ta'ee fi qaamni seeraa yookaan mootummaarraa yookaan uummata irraa namni furmaata ta'etti hin jiru. Bileetti teenya tana ayyaantuu jedhamti, dhalattuu Harargeeti. Abbaa manaa isii kana wajjin bultii ijaaratanii waggaa 8 erga waliin jiraatanii ilmoo lama erga walirraa argatanii sababa shakkiitiin aasidii fuulasii balleessu bifa sii jijjiiruu itti naqee badee jira. Inni hangammaa baatii tokko oliif deemaa jirti, hin argamne. Isin garuu fuulasii bareedaan kun akka isin yaadutti hin dandeenye osoo argitan akka amanutti hin dandeenyetti deebi'ee iskiriinirra isin kaasuuraasi. Jijjiiramee jira jecha walumaa galatti qaamni sii guutuun rabbiin balaa akkanaa kanarraallee nu haa baraaru. Akkasuma biyya keenya keessatti wallaahi wannumatti waan seeraan qabatamaa hojjetanii yeroo takkatti arganii si gammachiisan takkan argitu. Yoo dhimma biraa haasayan waa'ee siyaasaati, dhimma siyaasaatiif akkana ta'uu dhabee jedhan. Hayya yoo dhimmi biraa dhimma siyaasaa ta'e dhimmi kun ammoo dhimma lubbuutii. Dhimma callisuu hin dandeenye yakka guddaadha. Namni tokko sababa hinaaffaa qofaaf asidii sirratti naqee abbaan manaa kee jaarsi kan kee kaatii abbaa manaa kiyya jettee qaama kiyya jettee waliin jireenya ofattu waggaa kana waliin jiraat tasatti ka'ee nama guyyaa tokkoo miti hagan wajjin jiraatanii miti nama guyyaa tokko itti arganii yookaan karaa argiteeyyuu waan kanarra raawwachuun sirratti ulfaate namuma si miidhayyurrayyuu yakka akkanaa kana irratti godhuun hedduu ulfaataadha. Nama kana hagammaa akkami seeraaf dhiheessuu qabanii dhabanii ka jedhutan hedduu gaafiin itti ta'e akkamitti namni tokko seeraa oolta, akkamitti namni tokko seera jalaa dhokachuu danda'a. Ani kan yeroo hunda gaafiin itti ta'u biyya keenya san keessa jecha yoo namni nama ajjeese hin qabamu, yoo hate hin qabamu, yoo waa balleesse hin qabamu, yoo ammoo yakka akkanaa dalagee deeme namni argeessa gaafatu hin jiru jechaan gadhaa seeraaf hin dhiyaanne akkasuma rabbiin qabee yakka isaa kanaaf adabbii isaa malu haa kennu. Namni tokko jiruu keessa walii hin galuu dhabuu danda'a. Waan haarawaa miti jiruu keessa wal dhabuun waanuma dur jiru waanuma mallee jiraataa jiru. Yoo jireenya keessatti walii hin galle jireenya nama saniillee balleessanii ofiillee balleessuu irra naga humaanii nikaa rabbii walirraa hiikanii yoo adda deemanii waa hedduu nama gammachiisaati jechaadha. Obboleettii teenya tanaa karaa tiktookiitiin miidiyaa garaagaraatiin sagalee tahaa fi jiranii isinillee akka uummata Oromooti sagalee tahaa fi harka hedduu kan sagalee taaruu fi uummata Habashaatii jecha mucayyoo tana akkasumallee akkaawuntii sobaa maqaasiitiin baname. Akkaawuntiin sobaa maqaasiitiin banamee karaa tiktookiitiin deemaa jira. Akkaawuntiin kan isii yookaan kan nama isiin irraa bakka buufatte akkaawuntii iskiriin irratti argitan kana. Akkasuma hiriyaan isii Ummu Afnaan yookaan Ayyaan beeksiftee jirti. Isarratti namni dandeettanii waan dandeettaniin bira dhaabadhaa qarqara obboleettii teenya. Akkasumallee yakki akkanaa akka lammataa dubartoota irratti hin deebinee fi mootummaa waan kana tarkaanfii namarraa mul'atu waan hundayyuu adabbii duraasa osoo hin taane adabbii laalessa.